wal arrabsinee wal xinneessinee gadi wal qabnee wanti nuti argannu tokko iyyuu hin jiru. Ilmaan Oromooti balleessine eeyyee badii keenyaaf murtoo nuu kenna murtoo keenya fudhan hallaqe. Isaan ala sin ajjeessa sin gorra'a namni namaan jedhu tokko iyyuu hin jiru. Oromoo ta'ee jechuudha. Maaliif ennaan lafaa dhufte miti. Obbolaan qabdi, haadha qabdi, abbaa qabdi, zarmaan zarii qabdi. Namni lafa garba miti. Namni lafa sa'aatii kana namni lafaa dhufee hin jiru. Sii galee namni nama doorsisus immoo hin jiru. Ani waan ta'ee anyways kanumaan raawwannaa badiyoon qabaadhee bifa manaa godhaa yenna ilaaltanii badiin maadha. Ammasiin xinsisii irratti ka'e dubbiin kun ka'e hin beektan. Garagashitanii ana na arrabsuu dhiistee waggaa 20 guutuu gadi garagashitee na arrabsite ila amma kana wanta natti fakkaatu hin qabu. Namni nama daalu garuu bahee dhiiradha na arrabsu isa booda nan argisiisa. Kana bichaan dubbadha. Ishee kaanii fi ishee bitamtee miidiyaa guyyaa 2-3 nama jala galtee teessee narraa haasotuuf nama 200-3 baattee takka deebiin deebi. Sii galee. Dhiiradhaa namni fooloowersii guddaa qabu taa'ee narraa haasa'u akkamitti akkan ofirraa deebisu anatu beeka. Sii galee. Kana kanumaan irraa hubadhaa. Dhiifama. Ijoollee qaqqaalii. Dhiifama. Balleessee yoon jiraadha. Isas immoo dhiifama gaafadhee jira. Maaliif ennaan waan 2-3 dura viidiyoo fidee gaafuma sana akkoo nu gaafachuu danda'a. Ajandaa barbaadanii ta'e aayidoon naanaaf naan gallee viidiyoo 3-4 dura fidanii asirratti ta'anii nurratti haasa'anii nutis immoo deebii gahaa deebisneerra. Kanaafiyyuu ani kanumaan irraa hubadhaa. Emotionaliin ta'ee gaafan dubbadhu yoo waa aaree ammayyuu sodaa keessaniin of qabeen haasa'a malee ani sodaa eenyuun qaban. Sa'aatii kana utuun du'ee nama faana bahee wal loleetuun du'ee hin jiru. Sii galee nama akkasii nama ani beekaan dhugaa rabbii. Nama akkasii nama taa'ee miidiyaa irra taa'ee qofa raachee viidiyoo hojjedheen jira. Intalli kun si faana taphatti. Guyyaa sana ammoo deemtee konseptii sana hojjettee jirti. Deemtee jirti. Haa deemtu sayyuu dhiisne. Haa deemtu. Bakka isheen laallatu. Ani Oromoo miti Oromoo ta'ee ani Oromoo miti nama jedhe tokko Oromoo gochuuf dirqamni nurra hin jiru sii galee. Innaa suni ta'e deemtee deebite. Deemtee deebite hin gadda irreechi ture. Irreechi ture. Uffata aadaa uffattee kabajaa waamanii raacheen fa'aa ishee faana suura ka'anii hin gadda Teedii Afroof luka banti. Sii galee guyyaa caaluun du'e nuti asii gadda teenyu achiiti luka bantee caffarti. Dhaggeeffadhaa. Achi luka bantee caffarti. G3-4 booda irreechi kuni dhufee gaafa irreechaa akka kabajaatti akka giiftiitti isheen waraqataan waamamtee Oromoon akkasiin kabajamu. Oromoo miti warrumti as jala jirtan Oromoo miti qulqulluuyyuu namni Oromoo akkasaan kabaju. Sii galee ishee gandee ishee udaanee gandarra deemtu kabaja sii galee. Waamamtee ammas immoo gaafa irreechaa udduu ishee banaa turte achitti. Of dhiitaa turte waan barbaadee gochaa turte sii galee. Maaf kuni ta'a kan du'e obboleessa keenya kan isheen taphattu si faana sii galee. Ati amma kootti dhaggeeffadhaa. Ijoollee durbaa faana nanaasa'a. Ijoollee geeminatti ergatan faana nanaasa'a. Raachee kanaan komatu. Ijoollee Oromoo namni geemii isa faana haasa'u tokko hin jiru. Maaliif yoo jettanii inni hin barbaanne ta'uu danda'a. Kana maaliif gootaadha? Namni qeeqamne hin jiru dhaggeeffadhu. Oromoo taateen qeeqamtaan qeeqamta. Gaafa balleessite raggatamtaan raggatama bakka kanumatu jira. Wanti haaraa wanti jiru tokko iyyuu hin jiru. Sii galee? Kana jira. Akka dhala Oromootti ijoollee Oromoo taalentii gurguddoo qaban. Ijoollee lafaa dhufanii raacheen mana ke namni 500 kumni tokkos kumni lamas taa'ee si ilaala. Ijoollee keenya ijoollee Oromoo ija yoo baaste yoo argisiiste maal rakkoo qabaa kan jedhu teenyee haasofne jechuudha. Dubbiidha. Dubbiidha. Kani mana banatanii inni kaleessa dubbate. Kan hojjetame G2-3 dur. Rabbisnitti argisiisu. Guyyaa sanumaa dhufee hojjechuu danda'a. G3-4 dura kan hojjetame viidiyoo har'a fuudhee argeera kana durayyuu. Natti ergee viidiyoo sana nan laalee akka mucaa Oromoo tokkotti dhiifama raachee. Nuti miira kana keessa gallee turre sa'aatii sana intala ayyuttii sanatti aarree sitti dubbannee jirra. Kan sitti dubbannes immoo
isa nuti si arrabsine isa nuti siin jechoota nuti darbanne sana dhiifama. Garuu maarratti dubbatan ijoolleen kun maaliif narratti taa'anii haasa'anii jettee of ilaaluu kan qabu immoo sidhaan jedhee sii galee dhalli namaa akkasi yoon arrabsame maaliif hin arrabsame maalan godheen jedhaan ijoollee sana faana haasota ijoollee amaaraa faana haasota ijoollee amaaraa faana beekamtii kennitaaf ijoollee man beekamne ijoollee makaraarraa ilma oromoo tokko ijoollee ragaddus haa ta'u ijoollee walaloo walaleessitus haa ta'u ijoollee siidii baafachuuf nama meeqatu waa baay'ee keessa galleen haasu ani mucaa kana dhaggeeffadha gaafa ijoolleen ol fuutee gad fuutee ummata shawaa faana isarra darbite maatii isaa maqaas ni waamuu danda'a maatii isaa ummata shawaa gad fuutee ol fuutee miiccuu famasiin asirra jiru maqaasaas ni waamuu nan danda'a anaatu adda durummaan dhaabbate ijoollee shawaa dur sittin viidiyoon jira galiilaan utuu ijoolleen shawaa tokko baateen dubbatiin anaatu bayee dubbate mucaa kanaaf raacheef sii galee jibba isaan qabu maal na godhe eessatti wal argina eessatti wal geenyaan isa jibbaan maaliif isa jibbaan kana godhi kana sirreessi sii galee kana sirreessi kana bichaan baay'isoo waa baay'eetu jira sii galee biyyi tokko amma Oromoo keessaa Booranni buqqa'aa jedhu Booranni gaafa buqqa'u namni bebbeekamaa 3-4 konkolaataa fudhatee yoo deeme hunduu jullee deemeetu gargaara sii galee wal ilaaluutiin hin gargaara namni garuu gaafa biyyi tokko buqqa'u gaafa biyyi tokko waa ta'u teessee viidiyoo waa meeqa hojjechaa oolla ittiin sirbaa oolla ittiin duwiit goonee ijoollee saba amaaraayyuu ijoollee sagalee babbareedduu qabduyyuu nuti tu addan qoodiin diiwuut irra goonee teenyee ilaalle mileenaan ilaalama lixaa ilaala ani ijoollee amaaraa gaafan viidiyoo hojjedhu an Oromoo caalaan isaaniit ilaalama sii galee hin hojjenna yoo kana viidiyoo daqiiqaa 2-3 ummata keenyaaf sagalee taanii ummanni salaalee buqqa'ee ture ummanni salaalee waa baay'een irra ga'ee ture sii galee ummatuma kanaafiyyuu sagalee maaf hin taane ta'uu dhiisuun mirga isaati sii galee garuu immoo yoo amma Oromoo taatetti erga Oromoon foodoo si godhe erga Oromoon si hordofe maal ta'a yoo kana hojjette jennee walitti dudubban sii galee malee namni maqaa hawwii kaasee mee viidiyoon hawwiin ittiin arrabsamtee haa dhufu viidiyoon jira taana anatu bayee dhiifama gaafata ammas akka ilma Oromoo tokkotti immoo balleesseera sii galee barleesseen jira dhiifamaa jedheen jira koomentiitiin miseejiitiin waa meeqaan jedheen jira garuu liqimsamuu fidida inni Oromoo ta'ee anatu Amaara ta'aaf immoo sammuun laallachuu sii galee namni beekumsa qabda taanaan namni tokko badiisaa erga bare dhiifama hoo si gaafatee garaa keerraa dhiifama gootaaf nama sanaaf sii galee isaan alaa waa'ee gandaa keessa hin jiru yoomiyyuudha harki koo akkanatti hin seenu ganda keessa ganda nama kamii keessayyuu dhimma siin qabani gandarra guyyaa tokko waa'ee gandaa sin haasawatu waa'ee magandaa keessa sin seenu sii galee namni tokko gaafa arrabsamu garuu ijoolleen tiiktookii irraa maraattani kuni of eeggadhaa sii galee gandatti hin fiigin gandatti nama gashitee mucaa ganda koo tarrabsame mucaa baluu koo tarrabsame maali abiyyi faan arrabsamu sitti maan jira warri hojii hojjetanii marroonfaa juwaarfaa gadgalabbaxamanii arrabsamu kun ikkoo haaraa miti nama cimaa tarrabsamaa nama waa dalagutu nama waa balleessuu danda'u nama waa tolchuu danda'utu arrabsama malee reeffiin arrabsamu an akkasittiin beeka nuti immoo waliif diina miti sii galee kanatu jira kana sirreessi inta amman arrabsamnetti mana banattee ijoolleen kashlabbee teessee arrabsiti kun immoo isarraan dhufee isatu hooy jedhee jechuudha waan kana akkoo keessaan fixuu hin danda'amu sii galee keessaan fixuu hin danda'amu kanaafiyyuu sinitti dheeressu waan kanatu jira namni cabii gogii namaa qabu hin jiru namni jibba raachee qabu hin jiru lixa laalaa guyyaa geemasaa viidiyoo 6-7 hojjedhe malee isaa gadiin hojjenneef mucaa kana sii galee maaliif ijaanni qulqulluu ta'e ijaanni yeroo baay'ee
waan inni haasa'u natti toluuf si galee waan inni godhu jaanni natti toluufiin kana godhe si galee inni arrabsamurre ijoolleen keenya obbolaan anaaf ikko aslii firaacheen tokko anaaf obbolaan hidhabee raachuu jaalladhe asliin mattiin jibbuufiin qabu yenna asliini yennanni raacheedhaan arrabsu yennanni waa tokko godhu anatu fuulduratti ba'ee asliidhaan arrabsaa ture deebisaa fi ture utuu inni guyyaa tokko afaan isaa baasee hin dubbatin utuu ofirraa baasee hin dubbatin ani garuu waa xinnoo haasee soolan hedheetu mana isaa banateen irratti fokkore si galee anaaf obbolaani lamaan isaaniiyyuu asliin balleesses tolches raachuun balleesses tolches ilma oromooti lamaan tokkuma anaaf dhiiga gooti lamaan si galee silaa utuun irra jiraate asliin balleessinaanin aslii arrabsa malee ani raachuu jaalladhe aslii jibbee miti dhugaa waaqa sitti afaan kun hin arreenna jaallattu akkuma isin isa jaallattanii anaan mataa galabbattanii jirtanii viidiyoo tokko hojjedhe anis giruuppiin akkasii gaarii miti bakka ta'uu hin qabu si galee qeeqamteettaa maaliif hin qeeqameen mirga kee baatee dubbachuu dandeessaa maaliif hin qeeqame waan hin qeeqameefi san ammoo sirreessuu qabamu sirreessuu hin danda'u dhimma mataa keetiin waan jiru dhugaa jiru dubbachuun immoo mirga kee miidiyaan immoo kanaaf uumame isa tolche ishoo isa balleesse immoo gadi qabuun waanuma jiru waan haaraa miti kanaafiyyuu sooreenis intaluma oromooti waan barbaaddan jettan dhiistanii innis raacheenis ilmuma oromooti si galee namni wal asfaraarra'u tokko hin jiru namni wal asfaraarra'u namni wal yiisisee nama isa kana yiisisee ofiisaa nagaan ta'u tasuma dhalatu hin jiru biyya sana keessatti hin jiru tasuma yoo oromummaa ta'e oromummaati wal kabaju walii gallee waliin jiraachuu isaan alaa hin jiru waa baay'eetu jira baasneen dubbannu garuu hin jira waan baay'ee namni sanaan doorsisamu immoo utuun biyya keessa jiraadhe dhugaa waaqayyo utuun biyya keessa jiraadhe titiisa koo namni narraa kaasu hin jiru nama dhiira ta'e titiisa koo narraa kaasu inni isiniif mootummaa ta'ee nuuf immoo mootummaa miti taanaan ni laallaachu hin arginu እና waan baay'een dubbannu si galee ati ilma oromoodha keessaan irree naa barreessiteetta anirree meeseejiin si barreesse baasee uummatatti argisiisuu danda'a isan dhiifama si gaafadhu dhiiste balleesseera dhiifama si gaafadhu dhiisteetu jechoonni ati dhiifama korra darbitee injira garuu ta'uun qabu kun si galee ta'uun qabu Tigreen injiru nu keessa yookaanis Amaarri injiru intalli Amaara miti sooreenis Amaara miti Tigree keessas hin qabdu intala Oromoo balleessites toltes kan qaxxaa'u kan adabu ilmaan Oromooti ijoollee abbaa gadaatu si galee qaxxaa'a malee arrabsa waan gochuu qabu ijoollee abbaa gadaatu taa'ee murteessee waan ta'e godha malee namni personal life yookaan qaamaaf qaamaan isheetti dhufee titiisa isheerraa kaasu dhiirri tokko hin jiru namni ishee doorsisuu danda'u tokkoyyuu hin jiru balleessiteetti balleessa isheef immoo Oromooti qaxxaa'a si galee baay'ee dhiifama gaafadhoo jedhamte isheen eenyuti oli miti baatee dhiifama obboleessa koo balleessee hin jira kanarratti miira keessa kana kanumaan irraa hubadhaa dhiifama ijoollee qaqqaalii dhiifama balleessee hin jiraadhe isas immoo dhiifama gaafadhee hin jira maaliif ennaan waan jii 2-3 dura viidiyoo fidee gaafuma sana akkoo nu gaafachuu danda'a ajandaa barbaadanii ta'e aayidoon anaaf naan gallee viidiyoo 3-4 dura fidanii asirratti ta'anii nurratti haasa'anii nutis immoo deebii gahaa deebisneerra kanaafiyyuu ani kanumaan irraa hubadhaa emooshinaatiin ta'ee gaafa